Lalle borulle Muhammad ibbatti nin jaaladha. Garuu waan takkaan irraa sodaadhe. Haasoo namaa fuudhee haasonni namaa kun intala deemtee fi barbaaddata si dhuftee akkam jettee fuutaa akkamitti hayyamtaa fi akkam jettee isuma tanaa fuutaa dhukkuba isiin qabdu maaliif beektaa jaaniini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya arraan tanaa haasoo xiqqaa tokkoon qabaddee dhufee haasonni xiqqaan qabu akkasitti anaa fi fannis waan irra wal dhabbii keenyaatiin ibsuudhaaf dhufe. Fannis kana waan biraa irratti wal hin dhabne dachaas kana saayiba keetii walitti araaramaadhaan jeeni walitti araaramuu suuta walitti araaramna naan jee dachaas kana yeroo gabaabaa keessatti araarfadhuun jeeni suuta jeetiin araarfadha naan jee an wanni biraan an aarsinee suuta jeetiin araarfadhaa akkamitti jaa'innu kun nama rakkoo fi bal'oo wajjin qoddate gaara san keessatti itti dhaqee yeroo hamtuu wajjin dabarsee buskuta gaara keessa nyaachisuu ture. Amma immoo furmaata godhee fi gaara san keessaa galche akkamitti isa kan akkana godhuu danda'a akkamitti biraan kan sun irratti dalagamte yeroo gabaabduu keessatti inni sun aaree kutee yeroo gabaabduu keessatti bilbilaan taatus miilaan taatus aarri waan takka waan nama godhuun qabu dhaqeetis araarsuu ni danda'a. Akkamitti booda yeroon fedhettiin araarfadha. Atumaanuu haasaa wajjin qabda naan jee hedduu takka idduu bana deebisee garuu haasoon isaa sun hedduu takka ifumaafuu garaa kiyya kana naraasee jira. Maaliif yoo jettan dachaas narraan dachaa anilleen isa dachaa sirraan hin baree innilleen ana dachaa sirraan baree dachaas waan guddoo ta'eef maalirraa akkana ta'e maalirraa wanni kun eessarraa dhufte jennaan akkasitti bakka hin ta'u suuta jeetiin araarfadhaa maaltu jarjara fidee wajjin hariiroo qabdan naan jee hedduu takkaan waan biraan dhagahame humaa rakkoon qabume sanillee suuta araarfata. Egaa akkasumatti dachaas kun anaafillee obboleessa isaafillee hiriyaa obboleessa ta'eetii fi hiriyaa ta'eef hiriyaan kafana namni hiriyaan malee hin jiraatu saayibaan malee jiraachuu hin danda'u. Akkuma ollaa wajjin kaasaa jaansanitti hiriyaa fi hiriyaan fiitun taphaa miti waan ta'e garuu sanirra dhaabbatee siifi dachaas hariiroo wajji qabdanii naan jee dachaas dhugaadhaa hariiroo wajjin hin qabuun wanni wajjin qabnu akkaataa isa kana obboleessa keenya kana akkaataa bultii ijaaruu fedhus akka sammuunsaa tasgabbootu akkas barbaanne malee akkaataa inni sammuunsaa biizii taatee nama keessaa bahu hin feene miti. Garuu haa ta'u malee hariiroon naa fi dachaas wajji qabnu dachaas wanni fedhu akka naa fi maama bultii ijaarree bultii oomifannee wajjin jiraannu fedha. Akkasumatti illee akkaataa warra keenyatti illee bilbilee obboleessa kiyya birallee yeroo meeqa deemaa jira sababuma isaati. Haa ta'u malee inni sanillee hin garree san dhiiseeti siifi isaatu hariiroo wajjin qaba. Isa jaalattaa'uu naan jaa'u. Garuu ayyoon isa jaaladha ifa biyyeetumaan ifa bilisa biyyeetiin dachaasin jaaladha jee malee maammatiin jaaladha jee isa jalan mararu. Kanaafuu sanirra dhaabbatee anaaf barbaaddata si dhufe naan jee. Anaaf barbaaddatatti dhufe malee angaruu barbaaddatatti hin dhufne. Obboleessa kiyya. Bakka obbolummaa dhaabbadhee bakka hiriyummaa dhaabbadheetiin obboleessa rabbiiti inni kun maaliif akkana ta'aniin tun intala dhalaati waan intalti dhalaa fayyiftuu fi obboleessa keenya akkana taa'eetiin gaara keessatti obboleessa rabbii dachaas wajjin dhaqee wajjin galche gaara san keessaa. Sanirra dhaabbatee na salphisee hiriyaati jallee na ifna tuffachiisee an barbaaddata sitti hin dhufne naan jedhe. Garuu arrallee borullee an Muhammad waan fedhe inni yoo jeellee an garaa irraa muradhu. Maaliif hin garaa irraa muranne akkaataa inni gaara keessa ture akkasitti bifa saata ammaa laaleetiin bifa gaafa inni gaara keessa jiru laalee hedduu takka garaan kiyya kun wallahi akkumaan jiru yoo dhugaa barbaadan akkumaan jee himuu hin beeku. Arrallee borullee Muhammad dhibbatti nin jaaladha. Garuu waan takkaan irraa sodaadhe. Maal yoo wanni irraa sodaadhe sun amma fakkeenyaaf yootiin hin kee wal jaalachuun ni jira jaaladhe
yootiin waan arra naan jee kana naan jee jechuu takkaatu nagga dhagahamee jira. Aniin tun dhalaadha. Dhalaan hanquma harmisi rarra'u ayiliin isiillee rarraati. Faraqaa lameef tuffachiisee hiriyaati jalleef kofalchiisuu irra ji'eetiin qalbiin na cabxee if duuba deebi'ee ammalleedha. Garuu ammallee duuta bal'aan qabaaf ammaammatii. Garuu yootiin nutiin kuni warra fuulduraaf bultii ijaaruudhaaf wajjin deemu jiru. Yoo bultii tana keessatti waan kanaan na tuqe kunis salphina. Maal naan jee an barbaaddata sitti hin dhufne si barbaaddata na dhufee naan jee. Garuu dhugaadhaa barbaaddata itti hin dhufne an barbaaddata akkuma namatti dhufeeti haanaan jiru. Maaliif jennaan maammatti irra laaluun. Rakkoon qabu irra laalulleedha. Garuu isiintu waan nama qoccaati. An barbaaddata sitti hin dhufne si barbaaddata na dhufee yeroo naan jee bultiin tun taphan taatu bultii wasaasaadha. Gama gamaan qaban malee hin taatu waan ta'eef yoo bultii san keessa na tuqe khasaaraadha. Yoo immoo arrallee borullee yoo nis amala kana sirreeffate maammad waan akkanaa irbuu yoo naaseen an arrallee borullee maammad akka dheengatte teessan akka inni ta'u hin barbaanne. Wala laaleeffannaa akka aadaa teenyatti wala laaleeffannaan jeeni garuu viidiyoo takkaniin arge ni jarjartii jaa. An jarjaruu miti akka aadaa Oromootti akka aadaa teenyaa akka shari'aa teenyaatti wala laaleeffannee wajjin akka jiraannu bultii ijaarree wajjin jiraannuun jeen malee akka kanumaan bilbilumaan hin barbaanne. Kanaafuu wala laaleeffachuunis bareedaadha jeetiin karaa kana warra keenya dawwallee akkas taanaan jeeni sanammoo asasuutaan godhaa bultii jarjaran taatu naan jee bultiin tun dhugaadhaa jarjaran taatu jarjarillee jenneen ani garuu akka bultiin teenya tun fuulduraaf akka qophaa'uufin bultii teenya inni ijaarrannaa warra keenyatti waliin kana godhadhuun jeeni suuta jenneeti ni kaa'ul godhanna naan jee rakkoon inni qabu rakkoo osoo hin ta'in haasoo namaa fuudhee haasonni namaa kun intala deemtee fi barbaaddata si dhuftee akkam jettee fuutaa akkamitti hayyamtaa fi akkam jettee isuma tanaa fuutaa dhukkuba isiin qabdu maaliif beektaa jaaniini garuu dhukkuba namni yoo qabaatellee wal maraammareeti maraammaraan ni jira teknooloojiin babal'attee jirti. Wal maraammareeti yoo dhiini xiyyabadaa ta'es akkasii wal dhiisa malee waan hin taane nuti saba tokko waan hin taane waliin hin jiru namni. Haajuu garuu namni waan namaan hin jenne hin qabu inninis hanqina isaati malee dubbii namaa fuudhee eegaa tana tagaara keessan na dhufte fi hin barbaadde tana dhufte bakka dhabdee akkaanan bakka dhabeetti dhufe akkaanan dhiira dhabeetti dhufe. An dhiira dhabeeti miti. Dhiira dhabee osoo hin ta'in ilma dhiiraati wajjin dhaladheen qaba obboleeyyan ni qaba. Obboleessi kiyya kun silaa obboleettiin isaas keessa jiraattee har'aan tana bira dhaabbatti. Nutiin kun dhalaadha. Dhalaan dhugaadha gara namaa laafti. Garuu na fakkaate akkasii seeyaa. Akkasuma ta'ee akkamitti obboleessi keenya kun akkana ta'a jechuun takkana dhagahamteetiin gaara keessatti itti dhaqe malee dhabeeti miti. San garuu anaaf goddee anaaf qoccee gara laafummaan kiyya kuni akkaanan barbaaddata itti dhaqeessan akkasuma gootee uumaa rakkoon qabaanaan jiru. Eegaa jaalalti tun aarsaa hedduu nama gaafatti. Jaalalti akka naman goone hin qabdu jaalalti baanamtuun maraattuudha. Kaniin isan beekne garuu akka itti maraattu kaniin isan beekne kumaan itti dhaqee gaaraa galchee uffata qaqqayyaratee maal taanaan hedduu takka dasna jee an garuu uffata osoo hin ta'in wallaahi hedduu takka dasnaan jee. Maaliif isa kana gaaraa galchee jaaruun qaba jeetiin abdii mure garuu iftuu bana deebise maammad. Garuu jaalalti tun fala gootaati akka naman goonees hin qabdu akka feete nama gooti isiin nama maraachiti kophaa nama baafte akkuma isaa kana nama gooti garuu haa ta'u malee garuu ati inshaallah khairumaaf. Eegaa isinilleen akka wanni na mudate tun nama mudanne hin qabdu tana laaltanii abdii hin kutatinaadha inshaallah waa hundaafuu
jajjabaadhaa nallee jajjabeessaadhaan isiniin jaa. Jireenya kana keessatti wanni nama mudanne hin jirtu. Tanaa miti tanaa oliitu guddoon feete nama mudatti jaalala kana keessatti jaalala jechuun isiin maraattuudha waan ta'eef. Egaa saniifuu naaf himaama wanni waliin mufachiisee isuma tanarraa'ee arrallee borullee dachaas kun nama nagayaati. Dhiifama haa gaafatu daawwattoota keenya. Isinillee na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa yoo nanillee badduu ta'e karaarra na ka'a malee akka isin tun badduudha jettanii achi nan dhiibinaadha. Egaa fannis dachaas kuni obboleessa isaati araarfachuu qabaa. Hin araarfadhu akka jeesanitti yoo hafe hedduu takka ayyoon irraa hafe dachaas irraa hafuurra ayyoon irraa hafe hedduu takka na gammachiisa. Maaliif jennaan na dura wal baranii hiriyaan akkuma reefu jeesanitti hiriyaan tun kafana yoo isa kana araarfate akka waan na harkateen na fakkaatti yoon akka yaada kiyyaa. Garuu haa ta'u malee sammuma isaa hangana yaada uumaa rakkoon qabu isa kanaa rabbi haa qajeelchu qaceelloo rabbi biraa. Egaa saniif hordoftoota kiyyaa du'aa teessaniin na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.